isarraa hin buunu waan hojjete kana ragaadhaan qabatamaan qabachuu nu barbaachisa, arguu nu barbaachisa. Dhimma nama tokkooti miti. Alimman maqaa balleessuun imaama maratee waan akkana hojjechuun karoora qaba. Kana keessatti waa tokko hin dagatina. Warri aqiidaan isaanii warra Abdallah Hararii taate warra yookaan ammoo akka ummata keenya dararaa turte, alimman keenya dararaa turte haga pirezidaantii itti gaafatamaa Itoophiyaa irraa kaasee Ahmadiin Jabal, Kamil Shamsu, ebalu jedhee isin waamne warroota aqiidaa caccabaa fi aqiidaa hin taaneen ummata keenya miidhaa turan. Ummatoonni kunniin sagaagalummaa irraa of duuba hin deebanii, salaatuu hin beekanii, jajjawaggaa guyyaatti harka takka salaannas hin jedhu udu'achuu seeraan sirnaa warra hin beenne warroonni Abdallah Hararii moggaasee Libaanoon irraa gadhiisanii biyya keenya keessa deeman firqaan isaanii addunyaa tana keessatti dhiira moo dubartiitu silaa waan akkasii kana of qabuu qabaa? Akka ta'e mee waan kanarraa nuuf himame xiqqoosi. Lalika dubartii biyya Arabaa jedhamu dubartii biyya Arabaa warra dubartii abaaraa jiru jira. Namni viidiyoo warra waraabate nama kana ragaa qabna rabbi nu argaa. Dubartii biyya Arabaa jedhanii hunda walitti shamakka kunni taati nama kana jedhanii. Dubartii qalbiisii xiqqoodhaa jedha. Dubartii osoo hin ta'ini. Waan tokkoffaa namni dhiiraaf dubartii osoo hin ta'ini. Namni guutuun isaatu keessattuu namni diina islaamaa qabu waan kanarraa of eeggachuu qaba. Haa ta'u ammoo dubartiin bakka kana keessatti dubartiin dogongorti yoo jenne dubartiin gartanii dhibbaan dhibba dogongorti. Dubartiin gartanii uumamumatti aqliin isiillee yaanni isiillee hir'uudha. Kana kan dubbate nabii keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Dubartiin fakkeenyaaf naaqisaatul uquuli aqliin isaanii yaanni isaanii guutamaadhaa miti. Dogongoruu namni isii dogongorsiisu dhibbaan dhibbatti eenyullee taanaan tamillee taanaan eessattillee taanaan yoomillee taanaan ijoollee amma lafaa ol deemtu yookaan dargaggummaan itti jirtu yookaan biyya ormaa jirtu yookaan akkasuma miidiyaan kun dogongorsiisu kanaa miti. Dubartiin guddommaalleen hatan hawwata teenas yoo taate ni dogongorti. Garuu waan kana namni silaa gartaniitiin akka dubartiin hin dogongorrellee godhee isiillee dogongorarraa haga tokko akka isiin of qusattuuf nasiyaa isii godhee osoo isiinuu dogongortee ofiillee waan kanarraa of qusachuu qabu nama dhiiraati malee dubartii irra wanti akkanaa kun waan irra laalamu qabu. Haa ta'u ammoo akkana jechuun haa dogongortanii dogongoran qabdu jechuudha miti. Isiinis dogongora qabdi, dogongora guddaa qabdi. Garuu ammoo kun xifaatiin guddaan ka jiru hayyee nama dhiiraa irra malee isiirraa miti jechuu barbaadeeti. Galatooma Mube anillee waan jechuu barbaadu networkii cika qabaa irra fakkaata. Anillee waan jechuu barbaadu dhimma kanarratti nama hunda caalaa ummanni maqaa imaamaa kana uffatee inni mataan isaa alimman xiqqeessuu sadarkaa diinii kana gabbuusuu irratti hojjechuun Ameerikaa miti Kanaadaa miti biyya fedhe irra jiraate isarraa hin buunu waan hojjete kana ragaadhaan qabatamaan qabachuu nu barbaachisa, arguu nu barbaachisa. Dhimma nama tokkooti miti. Alimman maqaa balleessuun imaama maratee waan akkana hojjechuun karoora qaba. Kana keessatti waa tokko hin dagatina. Warri aqiidaan isaanii warra Abdallah Hararii taate warra yookaan ammoo akka ummata keenya dararaa turte, alimman keenya dararaa turte haga pirezidaantii itti gaafatamaa Itoophiyaa irraa kaasee Ahmadiin Jabal, Kamil Shamsu, ebalu jedhee isin waamne warroota aqiidaa caccabaa fi aqiidaa hin taaneen ummata keenya miidhaa turan. Ummatoonni kunniin sagaagalummaa irraa of duuba hin deebanii, salaatuu hin beekanii, jajjawaggaa guyyaatti harka takka salaannas hin jedhu udu'achuu seeraan sirnaa warra hin beenne warroonni Abdallah Hararii moggaasee Libaanoon irraa gadhiisanii biyya keenya keessa deeman firqaan isaanii addunyaa tana keessatti faffacaatee argamte. Afaan Oromoo dubbatan, afaan Amaaraa warra dubbatan hojiiwwan gurguddaa warra kana qabantu jira. Kanaaf eenyummaa isaa eega qabdan akka ol baafta. Anu duukiyya akka bilaaliitti bilbila hin qabdi. Mucayyoon tun waasaapii hin qabdi. Waasaapii isaatii amma bilbiltee
maanaa bilbiluu diddanii qaranaa bilbiltanii haalli kan kee akkana jettee uduutti dubbistee sagalee uumsa kana uummanni dhugaa tana ol bahee isarraallee argee baay'ee itti gammadaan. Maaliif jennaan ragaawwan isa barbaachisa kan inni kophaa haasa'uu caalaa atillee jetturraa dhugummaa kan keellee akkasitti beennaa uduu gootee akkanatti saaxiltee ol baastee akkasirra hojjannaa aalimmantu jira. Biyya kam keessa Kanaadaa ta'u biyya kam keessa hayyoota aalimman nu qabnutu jira. Namoota kanniin hunda isaa walii wal qunnamtii goone dhimma namicha kanaa furmaatatti barbaachisu nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf akkanumatti ilaaluu nu barbaachisa. Niitii yoo qabaate niitii isaa haga niitii isaatitti nama itti goone seeraan gaafatamuu danda'a. Akkanumatti isin hin fakkaatina. Biyya faranjii keessa kan jiru biyya faranjii keessa seera faranjii ni beekna. Ragaawwan amma qabatamaan jiru viidiyoo kanniin yoo qabatamaan nuuf fiddan okay ni bilbili. Amma si dhageeffachuu barbaadu. Viidiyoo isaan sagalee nu waraaba. Ati bilbili haasofsiis tasgabbaa'ee maaliif baddee duranaa bilbiltaa maal waan jedhu akka shamaraati itti fayyadami bilbili sagalee isa ol baasi sagalee kana fuunee haadha manaatiin viidiyoo san fuudhee haadha manaatiin isa geessine mukarra isa baasuu akka dandeettu ragaa si himuu danda'a. Kanaaf namni bilbila lama qabdan irraa waraaba itti bilbili namicha kana bakka fedhoo ta'e ana nagaafadha faana buunee dhukkee isarraa kaasuu dandeenya haadha manaa qofaan nama biraa dhiisa. Niitiin isaa qofti isa fuutee funyaa isa qabuu dandeetti biyya faranjii keessatti. Qoosa akka biyya Arabaatiif yookaan biyyoota biraa keessatti nama taphatanii hin jiru. So kanarraa anillee akka nama tokkootitti waan bira dhaabbadhee isin gargaaru waan diinii xiqqeessu waan aalimmaa. Addana jira. Jiraatu. Itti bilbili yoo ni kaase yoo didi ammoo viidiyoo isaa nuu kenna. Haadha manaa isaa irra kenna ammoo. Eenyuun as maqaan isaa moo bee? Bilaalo addana jira. As jala jira mucaan nama biraa galcha biroo koo. Okay mube. Ajala jira namichi. Nagama. Oromoo kana asirreessu. Salaamu alaikum. Salaamu rahmatullah. Bilbiltu eegaa yoo jiraateen kaasu yoo ajala jiraateen nuun kaasu yoo ammoo achi sagalee dubartii kaasa. Maqaa isaa dhaggeeffadha ammaan booda bishaan jigee lafa ammaaruun hin danda'amu dhaggeeffadha. Maqaasi balleessee jira maqaasi xuratee jira ammaan booda waan dhiqanii qulqulleessaniif hin qabu. Isinitti komatamtus itti komatamuu dhiiftus badii qabaachuu dhiiftus ammaan booda suuraan isaa as ba'uunsaa kan fayyadu namoota biraallee akka warra kaan duraanii dhaqee akka ni gawwomsee suuraa jara viidiyoo jara akka gadi hin baafne fayyada malee. Maqaamu intala kana ammaan booda wanti ni qulqulleessuuf hin jiru. Garuu immoo wanti ni dogongore tokko yoo jiraate intalli kun al tokko dogongorteetti. Silaa intalli feemasa dabalata akkasiin feemasa taate addunyaatti beekamtu godheera hagalatoom. Garuu gara saatiin maqaa siis xureesseera gabaa keessaas galcheera mana siis diigeera. Wanti rabbi sila isiidhaa murteessu tokko immoo hin hafu. Isin nama hamlee qabu sichitti sadarbe tobbattee isa sichitti morabbii si dhiifama gaafattee itti fiftu yoo ta'e amma beekumsa kenneera qaadi qore abshir giftii go kanaaf jecha addaan hin baanu jedhaa jiru dhaggeeffadhu mubee abshir giftii go mubee dhaggeeffadhu